duratti gabaasa kana garuu gabaasa jettaniitu miti gabaabsineedhuma waa jenna koppiliin godhaaf koppiliin kuma 12 geessaniitu kuma Mabubaan ini surprise ada awal sini kapan sih lagi mana? Mabubaan ini surprise nggak boleh yang tulen bego. Surprise ada awal sih kapan? Allah Allah Allah. Kau pilih dia cuma kali tahu. Orang mau main surprise mal gue cudem tidak, malah kesim gue cudem. Koppiliin kuma 12 galee kudha shan galchaafi. Galchaame koppiliin dia mah dibahas nih tajil drama namanya bisa nama koppiliin kita rob sami. Koppiliin kuma tu rob sami. Nama siapa pun aku dah nanti koppiliin. Kami share koppiliin kille. Koppiliin goda. Warri waa udah dabbatan sitti seenu. Oh akas dem barre. Surprise ini gue cudem surprise ini kuda itu. Asuma jira asuma sesani live share natti gootu. Keessa jira ma live share natti gootu. Surprise ini namatti nimamu. Namat ansu kofati keessa sitti nimu namarratti surprise godha jetti. Surprise waan isin gue cudem tu ansu. Seegaan ragaa maabuba. Aye, lak yani hamilee dhuma ta'uu faniifi toonee qaamaan danda'e bira sabira deeme natti tola. Garuu ijoollee dhuma jajjabeessuudhaaf ijoollee kakkaasuudhumaa fanni. Allah. Dubbadhu moonis. Lagi ramah deh. Lagi nak approve apa ni? Lagi tu, makro. Wan salah kau ada mau baca. Mira kes na. Lagi nak mira kes na. Maal jettaan Oromoo? Jolle saboli kan kamu jolle kita sudah. Ina kan ada. Maal jettee tokkuma? Yaada kee tumur. Yaa ijoolleen numti jajjabaatanii hin tuffatanii dhibbaa kaasanii hanga wanni jaraa danda'e kennanuudhaafani chaalenjii kana yookaan kanan hamilee ta'uu fi deemu soo kanaan duras maallaqa xiqqaa wayii galcheeraa fi hammas immoo yaa gargaarsisaadhuma hin qabu hin geenye 200 ji'a isa dhufu kanarratti nan gumaachaaf inshaallah 200. Ya salam. Kuma dibbala mate. Masyaallah. Kuma dibbala masyaallah. Wallahi obboleetti keenya rabbiini miliyoona biliyoona dibbala maarratti bakka. Allahu akbar. Din buang dawan fuudhamee nunne qabeenya fuudhamee nunne rabbi. Abo share goda wallahi. Allahu akbar. Dhugaa baay'ee galatoomi jechis hin jiru sitti xiqqaata bakka 200 sana miiliyoonii 2 siifa bu'u tu'ati hin beekin miiliyoonii 2 immoo bakka siifa bu'u bakka 200 sana baabtu miiliyoona 2 gara siifa galchuu miliyoona 2 immoo bakka siifa bu'u hin jedha rabbi si haa milkeessu milkaayaa maabubaa keenya bilillee keenya dhuguma maabubaadhaati. Ulfaadhu galatoomi hayyaar nan gammade maa kolfiteedha hay gammade bar malee fi miti ijoollee dhumaa familee ta'uudhaaf hanga qabanuun hin tuffatin dhibbaa kaasee mucaa kanan fayyada gargaarsuma isaa hin xumuramne dhuma teenyee ni yanna inshaallah hanga dhumaatti waliin jirra. Hanga lubbuutti waliin jirra. Hanga lubbuu kennuutti. Du'aa rabbuus abdi. Ya boleh seduah ni turi sunnar ka badera kon. Walbeetu du'aa rabbuus jedhe quba si qaba. Mubee ustaaznas jala jiran hin galchinaani qoya. Ustaaza ol galchime. Galcham. Du'aa ko ba amale kan nama. Maabuba rabbiini bakka qabeenya fuudhamee nunne rabbi sirraa haa rabbi si haa. Warahmatullahi wabarakatuh.
King, Waalaikum King. salam Dhuguma King ati King si xiqqaata. Waalaikum salaam wa rahmatullah. King xiqqaadha maqaa guddaa barbaade kan biraa. Nagaa wallahi. Kingi kofi moggaa baate ka Oromoo moggaatu nan laalaqa. King xiqqaate waan King olii wayin jiru. Dhuguma King wallahi. Akkam nagaa jirtanii? Nagaa wallahi. Mucaa aruusa fakkeessite barfaatonna. Waan biraa goote. Qalbii gammachiifteetti rabbi Kingii qabee hundumayyuu rabbi qalbii haa fayyisu. Gammachiifsanitti dhugaa baay'ee galatoomaa ulfaadha. Akkasi asumaan ijoolleen teenna warri Aisha illeen obboleettiin teetta Aisha wajjillee jirtus Abdurrahmaan illee maqaa uummata kanaatiin kennaa guddoo miti xiqqoo miti haalli isaan itti dhufan an dadhabee ka karaa biraa deemaa jiru dirqama achitti wal argu qabna koottuu nan jedhe dhufee hoo jedhummoo anummaanu sapiraayiz ta'ee tini galee dhugumatti waan gaarii dalaganii maqaa uummata kanaatiin galatoomaa ulfaadhaa nu boossitanii jechuun ni barbaada. Akkasuma warri hafellee nu warra iyyu warra wal arrabsu warra maqaa wal barreessu sanii miti. Namoota akkana bal'inattis rakkinattis gammachuu irratti illee wal cinaa dhaabatee siif jiraa si waliin jira nama jedhu barbaannaa kuni fakkeenya gaarii ta'a jedhee abradhaa hundi keessanuu mu beetumsaa bira dhaabbadhaa jechuu makaa ta'anii ajandaa keessan hin jijjiiruu waan irra jirtan itti fufaa anaalaa dhufaa jira isin dhageeffataan turre. Baga nagaan dhuftanii nutis kanumarra jirra waan biraa ajandaa biraallee hin qabnu waan akkasiiti warreen dhufanii jedhan illee galatoomanuu ani duraan dursa dhugaa King Kamaal galatoomaan kana jedhee wanti dubbadhu illee hin jiru dhugaa dubbachuuf hedduu isaa galatoomaa asirraa kaasee warreen dhattan hundi keessaniyyuu galatoomaa ulfaadhaa kanumarra jirra malee waan biraallee dubbachaa hin jirru gara biraa immoo qarqaarsisaa kun akka itti fufuu fi namoonni akka qarqaaranuuf irratti dubbachaa jirra. Ayyee akkasii tokkummaa irra buusi. Kingiin kanan dubbisaame kingi kaata yaanne akkam ayyaadhaan Videoon baatu adarbe. babareen hin jiru sanii ka akkam yaadde fayyaadhaan dabarreera wal beeynesa. Na irraan bakkee nagaan hamdulillah. Dibeegee jira walaluma tokko naan jenne malee agasirratti ka guddaa jettu sanuma aaraa jira malee. Amma duraan sirratti sirbini amma siif sirbinaa wal. Akkana ta'uu qaballe. Addunyaan tun bara olii gaggara gaggalti. Galatoomi ulfaadhu waan gaarii waan jechi ibsuu hin dandeenye goote dhugaa rabbii fuullee obboleessa keenyaa kun har'a hedduu tokko natti tolee kanaaf immoo kan sababa ta'e eenyu jennaan Kingiidha jedhan maqichi har'a maqaa nama lamaanaa ta'e Kingii har'uma Kingii ta'uunaaf galee Mahabuubaan kun illee maqaa sii fakkaatu lafa keessee Mahabuubaadha siinillee kana komii tokko malee nan fudha Kamaal keenya qaalii ammoo waan tokkoon siin jedha famu nuti akka kee mucaa kanallee bira dhaquu hin dandeenyu arguu hin dandeenyu jajjabeessuu hin dandeenyu wama bishaanii adda addaa goonaaf jennee birrii yaada 500 yoo harkaa qabaatte kennii fi amma akkaawuntii keenyatti ergiirran sii galcha saatuma kan. Akkaawuntii biyyaa si ergina kenninaaf isaan rakkoon jirti. Amma manatti galcha sumaan haasaan galcha baankii daldalaa kennu Itoophiyaa Nigid baankii. Okay si ergaa. Maayoo live irrallee baanee ittiin sitti ergine rakkoon qabu birrii ganama Abu Masuuditu wanna jedha. Abu Masuudi irratti galchita egaa irraa fuudhee kennaaf yaa. Haala ni mijjeessa. Ani afirraa baasuun jaalladha beeytaa waan hin waadaa seene kana narra baluutti miseenjara keessanii Abu Masuudi erga. Anfiteen keessaa baha isin yeroo barbaadan itti geessa. Ayyee si ergaa. Si erga goya sila messenger ke lale si erga ye blog nango namiti ofi kada messenger ame koy oken wal barbadan najala badde barkata wal dubbisu diblatani najala ga fagate messenger ke
fufa abdii kiyya rabbi si haa kennu rabba rakkaa si haa godhu rabbi bakka si haa buusu ulfaadhu kennaa addan cinne rabbi si haa kennu dhiiroo du'aayii godha ka maabuuba du'aayii godhi ka. Ingi Kamaalatti nu godhu Hin dubbattu Jamaal? As jiranii ustaazni koppiliinki godha uummata keenya. Maali dhibba ja'a qofa. Dhiiga obboleessa keessa. Nama doain on shima doai go umbe ko bar. Video ba Isin irratti qoon irra gudde jedheen Kingi Kamaali. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum salam. Asai doai kana badawanno mitian. Masha Allah. Ani video xiqqoo jedhee duraan dursee rabbii keenya galata galfanna. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. والله قمت جودان قام مبيد أول أكوانو قمني ويتون اتفقاتنا. الحمد لله رب العالمين. أما اللي قمت جوك يا ربي سهادة بلو سو قبرت أمتوكو تيتن دربين اندرا دعاي بودا ولتقمنا سنيقونا إن شاء الله. Kingi Kamaal illee dhufee jira maasha Allah. Namoonni biraallee namoonni du'aa nu gochuu danda'an hin dhufu. Wanta jechuu barbaade waan amma obboleessi keenya abdiinii fi abdiin banee achiin obboleettiin keenya mahbuubaan itti aansitee goote kan namni kamuyyuu tuffachuu osoo hin taane amma rabbiin isinii laaffisee jedha. Haga rabbiin isinii laaffisee jedha meettar maadhaa. Rakkoo jiru kun amma anillee asuma jala taa'een dhaggeeffachaa ture. Hundi keessanuu dhaga'aa turtanii namoonni as jala turtanii rakkina achi keessa jiru isin malee homaa hin qabu mucaan kun jechuudha. Kanaaf meemee warri niyyattan isa kaan osoo hin taane isa achitti amma gargaarsa nyaanni illee amma waan akkasii jedhaa ture hundi keessanuu na caala dhaggeeffattaniitu ta'a. Kanaaf mee obboleessa keenya rabbiin waan itti qabdu keessa barakaa si haa kaa'u waan si kenne keessa barakaa si haa kaa'u abdii khayrii kana bantee jette ammallee bakka hundattuu nama khayriidhaan banu rabbi si haa taasisu waan itti dhabde hundaa rabbiin hin beekaa rabbi walitti qabee si haa kennu ammallee obboleettiin keenya nu gammachiiftee mahbuubaan gammachuu duniyaa fi akiraa rabbi si haa kennu wallahi gammachuu baay'ee namni amma as jala jiru kun hundinuu gammada jechuudha. Kanaaf gaafa ilma namaa gammachiiftu malee ka rabbi si gammada. Kanaaf si illee waan itti barbaaddu hunda rabbi si haa kennu khayrii hunda rabbi walitti si haa qabu hamtuu cufa rabbi sirraa haa qabu duniyaa halaal taate kadaangaa hin qabne gartee akkasitti khayrii keessatti karaa khayrii irratti kennatan hunda keessanittuu rabbi haa kennu obboleettii keenyaan hangafee gartee rabbiin hunda keessaniifuu haa kennu hin qaba rahmanni rabbii keenyaa bal'aadha. Rabbiin isinii haa kennu. Mee namoonni biraa khayriin kun nun darbii warri jettan niyyadhaa haga dandeessan koomentiin illee haa ta'u niyyadhaa barakallahu fiikum. Maaliif rabbi barakaa isinii haa godhu jabaadhaa mee daddafaatii haga daqiiqaa muraasa itti aansinee warroota obboleessa keenya akkasitti irra gammachiisanii jedhan inshaallah galateeffannaa. Mee waan niyyattan mee nu agarsiisa inshaallah hundi keessanuu koomentiidhaan haa ta'u. Kuno Abu Mas'ud mo Abu Suud irratti godhama kan jedhame sana gochuu qabdu jechuu isa kan abdii geetaachotiif Muhammad illee warri dandeessan godha irra caala ammoo kam gochuu qabdu isa bakka inni amma jiru kana nu godhame waan dandeessanuu mee irratti hirmaadhaa barakallahu fiikum. Mee khayriin isin jalan darbiin egaa jabaadhaa mee waan niyyattan asii obboleessi keenya riyaala 500 jedhee isin birrii 200 jettee itti fufaame barakallahu fiikum akkuma dandeessan khayriin tilmaaman qabu takkarraa haga 100
haga rabbiin isinii laaffisanii yadhaami baarakallahu fiikum. Namoota gasee ergatan immoo isinirraa fuudhaati inshaallah abdiin jaalawwal yookaan abdiin immoo isin immoo galmeessaatii fi inshaallah haga ta'e wantaa jedhame. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. ما شاء الله رب سين راجع لتدعي كن رب نخرج بلين وعظمت كيسو أقرأ الدنيا رب محمد كيسو kalau kalian oleh Rabbi aku bersahabat tinggi kan oleh afiasa oleh Rabbi kam negam Rabbin afiasa Rabbin dan darah afiasa televisi nu agam macam itu insyaallah berresir di dalaga rasin tuh dari baru kubati rumah kan ratin angkena apa kena medua lakko zakan na berresa itu bos dari baru masyaallah barakallahu fiik qayro takafani tasasi kabadi famana godi Salahuddin al takamena ada baddu kingi kamal yookaan jaalawwal namni tokko barreessaa kan inshaallah namoota akkasitti niyyatan kana mee qophaa'ame yeroo takka namoonni baay'ee jira khayrii irraa uummanni keenya quufu wallahi ayyee kunoo Salahuddin riyaala 100 nin ergaa jedha rabbi barakaa si haa godhu waan itti qabdu keessa barakaa rabbi si haa kaa'u waan itti hin qabne keessa rabbiin waan itti hin qabne rabbiin ni beekaa rabbi si haa waffaqu maal jette maabuba galmeessi Salahuddin galmeessi namni tokko galmeessa namoota niyyatan kan inshaallah wanta ni ergitanii fi akkaawuntii jararraa fuutanii ni ergitanii fi namoota niyyate kan akkasitti namoota niyyatuudhaaf gastee ergate seensisaate akkasitti inshaallah waan dandeessa waan rabbiin isinii laaffisanii yadhaame inshaallah birriin tokkos lamas faayidaa qabdi jechuu isaaf walirra buute isin biratti tarii dhuguma akkasin amma jettanu yookaan tuffattanii way birriin tokko maal gooti riyaalli 100 maal gooti riyaalli 50 maal gooti jechuu dandeessa sanaa miti gaafa walirra bu'ee fi jedhe waan guddaa ta'aaf kanaaf meen yadhaam dikeessan inshaallah sal Salahuddin awwal Salahuddin keessaan akkasitti akkaawun riyaala 100 jedhe akkas inshaallah obboleessa keenya Salahuddin dalagaa halaalaa rabbi si haa buusu waan itti niyyatte hunda rabbi si haa guutu baha seensatti rabbi si haa tiksu kaabaaf kibbatti rabbi si haa tiksu bakka tidhatte hundatti rabbiin tika ofii jala si haa kaa'u akkas inshaallah baarakallahu fiik rabbi dabalee si haa kennu inshaallah duniyaa akkasitti gartee diiniidhaan ijaarrattu duniyaatti masjidaan ijaartu duniyaa akkasitti gara jannataa daandii jannataa siisaattu akkasitti rabbi si haa dabalu inshaallah ayyee namoota niyyatan namoonni niyyatan namoonni lakkoo gastii seenu jettan namoota niyyataniin ala warri biraa booda walitti deebina inshaallah saaliyaa kan jedhu kunoo 800 jedhaa jira ol seensisaame